Kaabineen Israa'el waraanni biyyattii hatattamaan magaalaa Gaazaa guutummaatti akka to'atuuf ganama kana murtoo dabarsuun dhagahame. Gama biraan tarsiimoo Gaazaa ilaalchisee wallabdeen qondaalota waraanaa Israa'elii fi mootummaa siivilii Israa'el gidduutti ka'eera. Itoophiyaan eebba hidhaa haaromsaaf yeroo qophaa'aa jirtutti Masrii wallabdee kakaasuuf lafa dhiitaa jirti jedhame. Eebba hidhaa haaromsaa guddicha Itoophiyaa dura wallabdeen Itoophiyaa fi Masrii hatattamaan guddachaa kan jiru yoo ta'u, hagayya 7 bara 2025 Itoophiyaan Masriin gufuu dippiloomaasii uumuuf rakkachaa jirti jechuun himatte. Libaanos haleellaa Israa'elii fi dhiibbaa USA gidduutti Hizbollaa hiikkachiisuu ilaalchisee marii hatattamaa taasisaa jirti. Kaabineen Israa'el waraanni biyyattii hatattamaan magaalaa Gaazaa guutummaatti akka to'atuuf ganama kana murtoo dabarsuun dhagahame. Gama biraan tarsiimoo Gaazaa ilaalchisee wallabdeen qondaalota waraanaa Israa'elii fi mootummaa siivilii Israa'el gidduutti ka'eera. Hagayya 8 bara 2025 muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuun karoora haaraa raayyaan ittisa biyyaa magaalaa Gaazaa akka to'atuuf qopheesse qaama tattaaffii Hamaas injifachuuf taasifamaa jiru ta'uu beeksise. Karoora kanaan humnoonni Israa'el magaalattii dhuunfachuuf kan qophaa'an ta'uu ibsuun namoota nagaa lola kanaan ala jiraniif gargaarsa namoomaa geessuu dabalata jedhaniiru. Kaabineen nageenyaa waraana kana xumuruuf galmoota ijoo raggaasiseera. Hamaas hidhannoo hiikkachiisuun namoota du'an dabalatee namoota jireenyaan booji'aman hunda deebisiisuun Gaazaa waraanarraa bilisoomsuun to'annoo nageenyaa Israa'el eeguu mirkaneessuuf bulchiinsa siivilii haaraa Hamaasii fi abbaa taayitaa Faalastiiniin ala ta'e hundeessuu kan dabalatu raggaasiseera. Netanyahuun hanga injifannoo guutuu fi to'annoo Gaazaa irratti argannutti ni hojjenna jechuun yaa ta'u malee Gaazaa bulchuuf karoora akka hin qabne ibsaniiru. Waraanni waggaa 2 Gaazaatti gaggeeffamaa ture kun namoota miliyoona 2 ol qarqara beelaa kan kaa'e yoo ta'u, keessoo Israa'elii fi hawaasa addunyaarraa dhiibbaa waraana dhaabuuf namoonni booji'aman akka gadhiifaman guddachaa jiran. Gama biraatiin tarsiimoo Gaazaa ilaalchisee wallabdeen qondaalota waraanaa Israa'elii fi mootummaa siivilii Israa'el gidduutti jalqabeera. Hooggansa waraanaa fi siyaasaa Israa'el gidduutti egeree Gaazaa irratti qoqqoodinsi cimaan uumameera. Hoogganaan waraanaa Leetanaal Jeneraal Iyyaar Zamiir ejjennoo waraanaa sodaa malee ibsuu akka itti fufan dhaadataniiru. Sababni isaas ministeerri muummee Netanyahuun guutummaatti Gaazaa fudhachuuf hayyama kaabinee argachuu hordofe. Jeneraal Zamiir tarkaanfii kana mormuu isaaniitti wallabdee keessoo kaase jedhame. Ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis deebii kennaniin ajajoonni olaanoo yoo waliin galle ta'ellee waraanni murtii mootummaa kamiyyuu raawwachuu qaba jechuun ajajaniiru. Libaanos haleellaa Israa'elii fi dhiibbaa USA gidduutti Hizbollaa hiikkachiisuu ilaalchisee marii hatattamaa taasifte. Halkenedaa hagayya 7 bara 2025 gareen Iraaniin deeggaramuun murtee mootummaan meeshaa waraanaa isaa fudhachuuf murteesse cimsee erga didee guyyaa tokko booda kaabineen Libaanos kamisa galgala irra deebi'ee walga'uun dhimma falmisiisaa hidhannoo hiikkachuu Hizbollaa irratti mari'ateera. Tarkaanfiin kun dhiibbaa Ameerikaa irraa guddachaa dhufeen kan ta'e yoo ta'u, ergamaa USA Tom Barak dhiyeenya kana yaada Hizbollaan dhuma bara 2025tti hidhannoo akka hiikkatu of keessaa qabu dhiyeessaniiru. Muummichi ministeeraa Nawaaf Salaam waraanni Libaanos karoora humnoonni mootummaa qofti akka hidhatan mirkaneessuuf wixinuu akka itti kenname mirkaneessaniiru. Murteen kun erga waraanni biyya keessaa Libaanos xumuramee booda jijjiirama guddaa kan agarsiise yoo ta'u, garee Hizbollarraa kan hafe hundi isaanii hidhannoo hiikkachuuf walii galaniiru. Yaa ta'u malee Hizbollaan murtee kaabinee kana akka tuffatu labsuun cubbuu guddaa jechuun mootummaan gaafii Ameerikaa fi sirna Tsiyoonistiif akka hin bitamne akeekkachiiseera. Iraan murtee Hizbollaa fudhate kan deeggartu ta'uu ibsuun gargaarsa barbaachisu kamiifuu qophii ta'uu ministeerri dhimma alaa Abbaas Argaachi Afgaafii Fox News waliin taasisanii mirkaneesseera. Kamisa darbe gareen paarlaamaa Hizbollaa mootummaan ejjennoo isaa akka duubatti deebisu gaafate. Gama biraatiin gaazexaan Hizbollaa deeggaru Alaa Kibar akka gabaasetti Hizbollaa fi michuun isaa maal ministeerota isaanii mootummaarraa harkisuun yookiin sagalee amantaa dhabuu barbaaduu danda'u. Israa'el adoolessa darbe dhukaasa dhaabuu taasiftullee Libaanos irratti haleellaa cimaa taasisuu itti fufte. Wallabdee yeroo guddachaa jirutti roobii darbe haleellaa Israa'el kibba Libaanos keessatti raawwatte lubbuu namoota 2 galaafateera. Kaleessa immoo haleellaa addaa Israa'el naannoo daangaa Sooriyaatti raawwatte.
namoota 5 ajjeesuu fi 10 madeessuu ministeerri fayyaa Libaanos beeksiseera. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu godhamee tureen Israa'el naannoo Libaanos keessaa ba'uu qabdi turte. Hizbullaan ammoo humna isaa gara kaaba laga Liitaaniyaatti harkisuu qaba ture. Haa ta'u malee humnoonni Israa'el naannoo hedduu keessa kan jiran yoo ta'u, nagaa kabachiiftonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhiyeenya kana akka gabaasanitti tuneelota Hizbollaa ciccimoo baankarsii fi kuufama rokkeetti argachuu beeksisaniiru. Miseensi koongiraansii USA Daarii isaa torbee kana Beerut daawwatanii kan turan yoo ta'u, waraanni Libaanos biyyattii eeguuf dandeettii akka qabu kan mirkaneessu yoo ta'e, Waashingteen Israa'el kibba Libaanos keessaa akka baatu dhiibbaa ni taasifti jechuu waadaa galaniiru. Haa ta'u malee Hizbollaan hidhannoo hiikkachuu irratti kan mari'atamu Israa'el weerara ishee erga xumurtee fi haleellaa qilleensaa ishee erga dhaabdee booda qofa akka ta'e cimsee dubbate. Dhiibbaan idil addunyaa dabalaa dhufuus egeree meeshaa waraanaa Hizbollaa fi tasgabbiin Libaanos mirkanaa miti. Itoophiyaan eebba hidha haaromsaaf yeroo qophaa'aa jirtutti Masrii wallabdee kakaasuuf lafa dhiitaa jirti jedhame. Eebba hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa dura wallabdeen Itoophiyaa fi Masrii hammaataa kan jiru yoo ta'u, hagayya 7 bara 2025 Itoophiyaan Masriin gufuu dippiloomaasii uumuuf rakkachaa jirti jechuun himatte. Hojii gaggeessan humna elektirikii Itoophiyaa Injiinar Ashabbir Baalchaa waliigalteen xumuramuu fi Itoophiyaan adawaa lammaffaa mo'atte jechuun ibsaniiru. Dhiibbaan alaa kamiyyuu piroojeekticha akka hin dhaabnes mirkaneessaniiru. Masriin garuu mormii cimaa dhageessisuu itti fufte. Hagayya 4 ministeerri dhimma alaa Masrii Badir Abdullaati pireezidaantii Yuugaandaa walii wal arguun Kaayiroon nageenya bishaanii irratti yaaddoo qabaachuu akeekkachiisaniiru. Tarkaanfiiwwan seera idil addunyaa jalatti fudhataman eeruun sodaachisa cimaa kennaa turaniiru. Akkasumas Masriin gamtaa cimsuuf naannichatti gargaarsa misoomaa akka gootu waadaa galteetti. Itoophiyaan hidhi haaromsaa naannicha guutuu akka fayyaduuf seera idil addunyaa keessatti kan socho'u ta'uu himachuu itti fufte. Waliigaltee bu'uuraa waldaa hojii gamtaa bara 2024 kan itti fayyadama haqa qabeessa Naayil deeggaru caqasuuf falmiteetti. Waliigalteen dippiloomaasii guddachaa dhufe kun biyyoonni lamaan duula isaanii cimsanii waan jiraniif Itoophiyaa gara hidha haaromsa guutuutti socho'aa jirtuuf Masrii gidduu seenummaa idil addunyaa gaafachaa jirtu gidduutti loobii yeroo dheeraaf ture agarsiisa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo ammaaf qabannee dhufne xumurree jirra. Odeeffannoo biroo qabannee haga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jennee asumaan nagaadhaan mannaa.